Oduu gammachiisaa hawaasa Oromoo biyya kanaadhaaf ollaa isheetti argamtan mara ayyaanni heriteejii waggoottan 46 darbanii magaalaa Edmonton keessatti gaggeeffamaa kan ture biyyoonni 85 aadaa afaan fi eenyummaa isaanii addunyaatti mul'isaa turan maarree shattaa fi qabsoo yeroo dheertuu booda hawaasni Oromoo magaalaa Edmonton Oromiyaa bakka bu'ee yeroo duraatti irratti hirmaatu qophii isaa xumuree jira ayyaana seena qabeessa kun Juulaay 30 hanga Agast 1 bara 2022 gaggeeffamu kanarratti aadaa nyaataa fi dhugaatii aadaa sirbaa akkasumas eenyummaa Oromoo fi Oromiyaa calaqqisan irratti dhihaatu hawaasni Oromoo magaalaa Edmonton ayyaana guddaa kana irratti Oromoo fi Oromiyaa guddisanii mul'isu sochii addaatti jira kanaaf Oromoon biyya kanaadhaaf ollaa isheetti argamtan yeroo boqonnaa keessa yookiin vaakeeshinii keessan kan bara kanaa magaalaa Edmonton akka dabarsitan hawaasni Oromoo magaalaa Edmonton kabajaa guddaadhaan isin affeera yeroo dhuftan uffata aadaa keessanii miidhagdanii huccuu aadaa keessaniin faayamaa babbareedaa nuuf kofta guyyaa seena qabeessa kana qooda fudhatta nurra nafsinaa nu dhiyaadha nu waliin dabarsa Oromoo fi Oromiyaa addunyaatti waliin haa beeksisu affeerratti nurraa nafinaa kottaa horaa bulaa galatooma Let's get a round of applause for our dancers. Come on, guys. Okay, I'm just going to give you a little backstory about what happened in that dance. So, it started off with two guys fighting, right? And then the girl came in and she tried to push away and stop the fight. Our point behind that is not violence. It's to actually centralize and express how independent and powerful our women are. So let's give a round of applause for our women.
Thank you so much for our mothers and our sisters and everybody else for being out here with us today. Give them another round of applause, a louder one. Come on, they deserve it. Perfect, thank you so much. So for right now, our next plan is we're gonna play a little bit of music, and we want everybody in the audience to join us and dance, just from where you guys are. While our dancers are changing, just give us another 7 minutes and we'll be back up with another dance. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you very much. Jalal filat Simannaa Jabon jabata Orana Arkol kabat Wolfana Kadagenatu Nagina Jalal filat Simannaa Jabon barentu Orana Arkol kabat Wolfana Kadagenatu Nagina Amina Mela Barentu Kana Abang ko, jagna sakit, nang mudani.
Gofta mana suuta loote saddeeti marsa gadaa shana bultamaa'ee bareedduu galchaa kootee koojaan tuukumaa'ee harkota jeesaa abbaan keenaaf bata faachaa gobaara deessaa bukullaan nayyoo marataa yaaseeni yaaseeni yaaseera siyaadee lamii koosiyaadee